Finxaaleeyyi kun immoo iddoo tokko dhaqee qabate abaa'oo shaniin dhaqxee ittiin buutu hin beektu sinis biran geessu miti alaalatti irraa dheessiti akka lafti Oromoo seera ala qabamu akka qabeenyi keenya saamamu gochaa baata. Kana gooteetu diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka hiree qabaatu akka humna qabaatu nurratti taasiste. Salphina ammanan jedhamne akka uummata keenya irratti akka nurratti raawwatu taasiste. Nutu salphate nutu dhume. Salphina ammanan jedhamne uummata keenya irratti akka hojjetamu taasiste humni kun shaniitu taasise kana. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni nageenyaa keenya humnoota salphoo kana lachuu hin buqqisa uummata keenya irraa. Aarsaa fe'eetu kaffalama malee uummata keenya irraa humnoota kana hin buqqisa. Buqqisaa jirra cimnee hojjenneet irraa buqqifne. Akka garuu akka barbaanne akka nuyi tarkaanfanne madaamu golee kan nuti ta'e shaneedha. Madaamu golee qaama mootummaa dhaqee uummata irraa ittisuudhaaf uummata baraaruudhaaf deemu immoo rukutaa humna finxaaleeyyii immoo iddoo wayii qabate immoo otuu ittiin bu'iin tiksaa bukkee deemaa meeshaa walii daldalaa meeshaa walii dhiyeessaa kun ikkoo humna abaarsati. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan rakkate. Madaamu golee kan nuti ta'e kan keessoo keenyaa kanas hin sirreessinaa alaa immoo hawwiisaa kaleessaa guuttachuudhaaf Oromiyaa gooluu humna barbaadu immoo aarsaa barbaachisu hunda kaffallee hin buqqisnu humna kana. Humni finxaaleeyyii Oromiyaa keessatti iddoo kamittuu iddoo tokkottuu hidda qabaachuu hin danda'u. Daangaa Oromiyaa seenee Oromiyaa okkoruu hin danda'u. Jeequu hin danda'u. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhata. Sirreessaa jira. Qaamni nageenyaa keenya aarsaa kitila kaffalaa jira. Ammas cimsinee aarsaa kaffallee daangaa naannoo keenyaa hin tiksine. Kana gochuudhaan fedhii uummata keenyaa kallattii maraan hin milkeessine. Humni finxaalessaa kun uummata naannoo Amaaraas akkuma shaniin asitti sin dararaa jirtu dararaa jira. Uummata naannoo Amaaraa bakka hin bu'u. Afaan Amaariffaa dubbata malee obboleessuma shaniiti. Afaan Oromoof afaan Amaariffaa dubbachuudhaan ala amalli isaanii, gochi isaanii, oolmaan isaanii tokkichuma. Ilaalchi isaanii irraa ka'an tokkichuma. Ilaalchonni finxaalessaa akkasii garuu iddoon argatan. Himannaa Pireezidaantii Shimallis kan hordofee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Galaanaa Balaay gorsa ajajaa olaanaa Abaawoo obbo Jireenyaa Guddataa gaafateera. Loltootni waraana bilisummaa Oromoo uummata irraa meeshaa hiikachiisuudhaan qaama mootummaan finxaaleeyyaa Amaaraa jedhuuni uummata akka dararu saaxiltaniittu qaqqabdan immoo uummata balaarraa ittisuudhaaf wanti gootan hin jiru isiniin jedha. Waa'ee kanaa deebiin keessan maali? Dhimma kanarratti waan nuti jennu kan uummatarraa qawwee hiikachiisee dararaan guddaan akka uummatarra dhaqqabsiisuu ka gochaa jiru mootummaadhumadha. Mootummaa fi warra mootummaa waliin quunnamtii qaban. Fakkeenyaa fi Horroo keessatti namni maqaan Faqqadaa jedhamu maqaa immoo gartee waraana bilisummaa Oromoo himatu uummatarraa qawwee hiikachiisee borumtii isaa immoo yoowwaa humnooti finxaaleeyyii kun Oromoo irratti dararaa ajjeechaa sanyii duguugaa gaggeessan yeroo itti agarreetu jira jechuudha. Gama keenyaan nuti uummata keenya aangoomsuu, uummata keenya hidhachiisuu, akka of ittisuu gochuu malee akka uummanni keenya hiikkatee balaadhaaf saaxilamu takkaa goonee hin beeknu, gochaas hin jirru, of duras hin goonuu jechuudha. Isaanumaan kan hidhachiise marsaa 2-3 deemee naannoo gartee Amaaraatti birrii miliyoonota dhibbootaan ka kennaa ture Shimallis Abdiisaa Matumsaati jechuudha. Sanaan edda gartee hidhachiisanii booda waraana bilisummaa Oromoo nuu loltu eessattuu yoo dirqama isinii kennine jedhanii yerootti bobbaasanii ni jira jechuudha. Gujii keessa dabalate, Wallaga keessa dabalate, Giddu Galeessa keessa, Walloo keessa bakka hundattuu Matakkalitti ka bobbaasanii uummata keenya dararsiisaa turan jarreen kana jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo humna finxaaleeyyii Amaaraa jedhamu waliin hidhannoo tokkollee hin qabu jechuudha. Waan walitti isa fidu tokkollee yaadisaas, ilaalchisaas, hojiinsaas, tooftaansaas waan isa walitti isa fidu hin jiru jechuudha. Gaaffiin koo itti aanu mootummaan kan ittiin ammas deebisee isin himate uummata ni qabsoofnaaf jettanii yeroo balaarraa ittistanii mul'atu. Hidhattootni faannoo dhufanii Oromiyaa keessatti dachee Oromiyaa keessatti uummata nagaa homaa hin qabne ajjeesu yeroo fixuu isinii qaama kanarraa ittisuu miti. Mootummaan dhufee isa ittisuuf jedhuyyuu loltanii akkan ittisni gootaniittuu kan jedhudha. Darbee uummatarraa akka dhageenyu dhugumattis hidhattoota faannoo wajjiniin waraanni bilisummaa wayita ba'ee uummata tiksuudhaaf walitti bu'iinsa keessa gale hedduu hin argine jedhu. Kun maaliif ta'e
Gaarii fayyaa jalqabaa hojiin mootummaa maali? Hojiin uummata ittisuu kan eenyuuti isa jedhu ilaalutu nutti jira. Gaheen mootummaa, hojiin mootummaa inni jalqaba uummata gartee nagaa fiduu danda'udha jechuudha. Waan gahee ofiisaa bahachuu dadhabee fi gartee qaama kaanitti sababeeffachuu barbaadutu jira jechuudha. Hojiin waraana bilisummaa Oromoo maali? Waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'aa bilisummaati. Mootummaa kanatu narra jira. Mootummaan kuni uummata koo cunqursaa jira, hacuucaa jira. Daangaa Oromiyaa banee diinni akka garteetti galee isa saamu, ajjeesu, miidhu gochaa jira. Kanaaf innuu bakka sanaa ka'uu qabeedheetti lolaanii jira. Qaamni lachuu uummata Oromoo kan dararuu jiran jechuudha. Akeekni mootummaan kana jedhuufii fi faannollee hidhachiisee Oromiyaatti bobbaasu maali yoo jette, lolli waraana bilisummaa Oromoo mootummaa waliin godhu suni akka irraa caamee lolli cinaa horizontal conflict akka jiraate inni gidduutti of baraaru toftaa lolaati jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo sadarkaa duraatti qaama faannoo hidhachiise, qaama sana dursa lolaa jechuudha. Isa kana lolu jechuu miti. Uummata hidhachiisee, uummata waliin dhaabbatee yeroo inni itti wareegama kafalee mataansa qalamee gara bureetti gaggeeffame ni beeknaa jechuudha. Akkatti lolu, bakkatti lolu, yoom akka lolu kan murteessu Shimallis otoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan dabaree wal himatu. Jiraattonni iddoo hidhattoonni finxaaleeyyiin Amaaraa, hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi qaamoleen nageenyaa mootummaa socho'an keessa jiraatan qaamolee sadaniinuu miidhaa fi ajjeechaan waan irra ga'uuf rakkachuu himatu. Barsiisonni kutaalee Itoophiyaa garaa garaatti hojiirra jiran komii dhiyeeffataa jiru. Barsiisonni mindaan isaanii eeyyama isaanii malee irraa cituu, doorsifamuu hanga hidhamuutti ga'uudha himatu. Kaan isaanii barsiisaa ta'uu isaaniitti gaabbu. Haalli irra jirru amma mindaan keenya fi baasiin keenya inuma wal arguu didee haala rakkisaa keessa jirra. Amma jireenyis qaala'ee jira. Xaafii kiiloo tokko qarshii 150tti binna. Shunkurtii kiiloon tokko qarshii 200 jedhu asitti. Mindaan nuti argannu immoo baasirraa waan xiqqoodha. Nuufi maatii keenyayyuu bulchuu dadhabdeetti baay'ee jireenya rakkisaa keessa jirra. Iddoo jireenyi nuti qaala'e kana keessatti immoo daa'imman barsiisnee goomsuudhaaf xiqqoo baay'ee hanqina nutti ta'a. Buusii dhaabaa jedhu isa ni beekna. Buusaa gonofaa jedhu nurraa citaa isa ni beekna. Iyyatas galfannee jirra. Wanti nu deebisan hin jiru. Gara waajjira barnootatti maqaa keenya barreeffannee mallatteessinee gashinee jirra. Baatirraa inuma nurraa citaa. Wanti isaan nutti deebisan kanaaf jedhanii wanti nutti himan hin jiru. Barsiisan duraan baay'ee tokko kabajamaa, baay'ee tokko jaallatamaa. Amma barsiisan akka gadaantummaatti ilaalamuu jiraayyuu hunda caalayyuu. Ani wanti nu sirrachuu qabu akka yaada kootti jechuudha. Mindaan keenya nu argannu kunuyyuu xiqqoodha. Osoo mootummaan ilaalcha nu godhe ammallee osoo kan argannu kanallee nurraa kutuu baasanii ara saamunaa tokkittiin qarshii 60 galee jira. Duraan garuu qarshii 20 fa'aa qarshii 15 bitachaa turre jechuudha. Amma garuu mindaan keenya jechuudha kaxaafii nu bittu dhiisati kudurumaa nu hin dandeenye. Mootummaan osoo barsiisotaaf ilaalcha godhee takkaanoo osoo mindaa nuuf dabalee takkaanoo jireenya kana nurraa gadi qabeen jedhu. Barsiisonni naannoo Sidaamaa ijaarsa gamoo paartii badhaadhinaaf maallaqa akka buusan dirqisiifamaa jiraachuu himatan. Barsiisonni godina giddugaleessa Sidaamaa aanaa Daraaraa buusii kaffaluu didan mindaan ji'a sadaasaa akka hin kaffalamneef himan. Barsiisaan naannoo dhiyaa Itoophiyaa godina Kafaa aanaa Cakkaarraa dubbisnes kanuma himatan. እኛ አካባቢ ያለው የመምራት ችግር አንደኛ ላይ የደሞዛችን ያለ አግባብ ተቆረጠ። Rakkoon keenya mindaan keenya seeraan ala nurraa cituu isaati. Osoo nuti eeyyamiin nurraa cite qaamolee bulchiinsa aanaa keenyaa gaafanneerra. Karaa baadiyyaa hojjechuudhaaf mindaan ji'a tokkoo hojjettoota hundarraa citee nuun jedhan isaantu murteessee nurraa kuta. Nuti hamma humna keenyaa isin gargaarraa herrega baankii keessanii irratti galchinaa jenneen fudhataman arganne. Mindaa ji'a tokkoo malee nuti hin fudhannu nuun jedhan. Mindaan keenya waan wal hin geenyeef jiraachuu rakkanne. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Sarmalee jedhamutti kitaaba barattootaa maxxansuudhaaf jedhamuudhaan fedhii isaanii malee mindaan isaanii 25 ji'oota 3 walitti aanuudhaan cituu himatu. Barsiisonni yaada kana morman reebamuu fi barsiisonni hidhamuu miiltoowwan isaanii morman 20 kanneen ta'an mana murtii totoon dhiyaateen ammayyuu hidhaa jiraachuu himan. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Ba'aa aanaa Qwaarit jedhamutti iddoo walitti bu'insi jirutti barsiisonni mindaan isaanii otoo hin kaffalamin turuu himatu.
Sababii kanaaf rakkachuun meeshaalee mana keessaa akka TV otoo nafiin gurguruuf dirqamuu barsiisaan tokko BBC'tti himaniiru. Pireezidaantiin Waldaa Barsiisota Itiyoophiyaa Dr. Yohaannis Bantee naannolee haaraa hundeeffamanitti kaffaltiin mindaatiin wal qabatee rakkoon jiraachuu gabaasni akka isaan ga'u himaniiru. Mindaan barsiisotaa fedhii isaanii malee akka cituu hin qabnee fi mirgi isaanis kabajamuu akka qabu dubbatan. እኛ የምናበረታታው በአቅማቸው በፍላጎታቸው መክፈል በሚችሉት ልክ ቢሆን የሚል ነው። በግድ barsiisonni fedhii isaaniitiin hamma danda'an akka gumaachan jajjabeessina. Barsiisonni hidhaa jiran jiraachuus quba qabna. Kanneen fedha isaaniitiin alatti miindaa isaanirraa citu himatan jiru. Nuti garuu fedha isaanii malee akka irraa citu hin qabne qaama dhimma ilaallatutti beeksifneerra. Nuti barsiisotaan baasii paartii kanaaf kaffalaa jechuu hin dandeenyu. Naannoo Amaaraa iddoowwan walitti bu'iinsi jiruttis barsiisotaaf mindaan kaffalamuu akka qabu walgahii isaanii irratti waliigaluus dubbataniiru. Itiyoophiyaa dhaabbilee siivilii 3 cufuun dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan dheekkamsiise. Amnesty International ibsa baaseen mootummaan federaalaa dhorka mirga waldaan gurmaa'uu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu sarban kaasuu qaba jedhe. Galaanaa Balaay. Gartuun mirga namoomaaf falmu Amnesty International mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbilee siivilii hawaasaa 3 cufuu isaa balaaleffate. Dhaabbatichi ibsa baaseen mootummaan federaalaa dhorkaa mirga waldaan gurmaa'uu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu sarban kana atattamaan kaasuu qabaa jedheera. Torban darbe ture mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbilee siivilii hawaasaa 3 walabummaa siyaasaa hin qaban akkasumas faallaa fedhii biyyaalessaa sosso'an jechuun himatee eeyyama ka dhorke. Kunneenis wiirtuu mirgaa fi guddina dimookiraasii kaard Itiyoophiyaatti gurmuu mirga namoomaaf akkasumas ogeeyyii seeraa mirga namoomaaf jedhamanidha. Dhaabbileen kunniin himannaa mootummaan irratti baasee ifatti morman tarkaanfiin mootummaa seera hin hordofnes jedhaniiru. Amnistiitti Daayireektara Bahaa fi Kibba Afrikaa kan ta'an Tigeree Chaguutaa dhaabbileen mirga namoomaa beekamoo 3 dhorkamuun dirree siivilii irratti hacuuccaan cimuu ifatti mul'isaa jedhan. Yeroo walitti bu'iinsi cimu hidhaan jumlaa baay'achuu fi dirqamaan buqqisuun dabaluu isaa gabaasonni mul'isanitti gaheen dhaabbilee siivilii fi miidiyaa yeroo kamuu caalaa Itiyoophiyaaf barbaachisaa jedhaniiru. Gama kaaniin hooggantoonni 4 dhaabbilee siivilii hoogganan dhiibbaa olaanaa doorsisaa fi dararaa irra deddeebiin humnoota nageenyaan irra ga'u sodaachuun biyyaa baqachuu isaanii gabaafameera. Wiirtuun falmitoota mirgaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen maqaa namoota kanaa eeree jira. Kanneen biyyaa baqatan jedhe keessaa Daayireektarri yaa'ii mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa obbo Daan Yirgaa keessa jiru. Itiyoophiyaa keessatti dhaabbilee siivilii ka hoogganu abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii ugguramuu dhaabbilee 3f sababni kenne siyaasarraa walaba ta'uu qabanii kaayyoo isaaniin ala socho'uun gocha fedhii biyyaalessaa miidhuu irratti bobba'aniiru jedhe. Murtee kana garuu dhaabbileenis ta'e wiirtuun falmitoota mirgaa Itiyoophiyaa mormee jira. Dhiibbaan gahu jedhee fi dhorkaan kaa'amu dirree siivilii ka dhiphisu sodaa ka uumuu fi hirmaannaa ka laaffisudha jechuun balaaleffate. Heera Itiyoophiyaa keessa kan eerame mirga gurmaa'uu fi yaada bilisaan ibsachuus kan miidhu akka ta'e eeree jira. Labsiin dhaabbilee siivilii dhorkaan kaa'amuu dura akeekkachiisni akka kennamu ka ibsu ta'us tarkaanfiin ammaa seera kan hin hordofnee fi iftoomina kan hin qabnedha jedheera. Dhaabbileen 3 dhorkaman ibsa baasaniin qoratamuu isaanii wanti beekan akka hin jirree fi dhorkaan irra kaa'ame seera hin hordofne jedhaniiru. Amnesty International gamasaan mootummaan himannaa ifa hin taanee fi ragaan hin deeggaramne dhaabbilee kana irratti dhiyeessee jedhe. Hawaasni addunyaa atattamaan tarkaanfii akka fudhatus gaafate.